Akkam jirtu daawwattoota keenya kun miidiyaa koodha amma yeroo oduutu oduu waliin an Abduu Aqbayyana. Sababa nuti mana murtii dhaabbannuuf yakka qabaannee osoo hin taane morkattoota warra biyya bulchanii waan taaneef jedhanii obbo Baqqalaan Garbaa mana murtii kanaaf kabaja nan qaba garuu sababni nuti amma isin fuuldura jirruuf yakka qabaannee osoo hin taane morkattoota warra biyya bulchuu waan taaneef kanaaf falmiin kun morkattootaa fi warra mootummaa keessa jiran gidduuttidha. Kun political show trialidha. Diraamaa siyaasaa harka mana murtiitiin taphatamuu barbaadamedha. Falmiin asitti godhamaa jiru kun siyaasa Oromoo keessaa nu baasuuf filmaata keessaas nu baasuuf warra aangoorra jiraniin tolfame. Sababiin dulli miidiyaa mootummaa fi dhuunfaa irra guddaan isaanii afaan tokko qofa dubbataniin nurratti banameefis kanumaa fi miidiyaan wal qabatee jarri miidiyaa kun mirga akka nama qulqulluutti ilaalamuu keenya sarbanii duula nurratti geggeessaa jiru. Aangawoonni gurguddoonis maqaa keenyaa fi Jawaar dhahanii yakkamaa ta'uu keenyaaf nu adabsiisuuf kutannoo isaanii yookiin mootummaa fi paartiin isaanii nutti himaa jiru. Nuti garuu yakkamaa miti, nutti hin murtoofne, himannaa nurratti hin banamne, sadarkaa qorannoo irra jirra jedhamaa jira. Mootummaan ragaa sobaatii fi eegumsa addaa godhu kun nuuf maatii keenya irratti duula banee nageenya keenyaa fi maatii keenyaas rakkoo keessa galcha yaaddoo jedhu qabna. Fakkeenyaaf dargaggoota isaa Hacaaluu Mootuwaal, Jawaar Jiqiraal jedhanii hiriira ofii yaaman irratti sirbisiisuun waan akkaan badaa keessa akka jirru agarsiisa. Kanaaf manni murtii kun miidiyaa fi aangawoota kanatti adaba gochuu qabaa jedhaniiru. Abbaan alangaa yoo badii raawwate eenyurratti isa gaafatu jedhe Jawaar Muhammad. Waan obbo Baqqalaan jedhe akkuma jirutti fudheen waan biraa dubbadha. Bakkaa fi sa'aatii nuti hin jirretti yakka raawwataman jedhanii ragaa sobaa raggaasisaa. Abbaan alangaa ragaan isaa kan sobaa ta'uun osoo beekamuu dhiyeessuun seeraan gaafachiisa. Abbaan alangaa yoo badii akkasii raawwate eenyurratti isa gaafatu gaaffiidha. Kana eessatti gaafanna? Kan biraan anii fi waayiloonni koo siyaasaan himatamne malee yakkaaf miti. Kanammoo manni murtii furmaata gochuu hin danda'u. Seenaadhaaf haa galmaa'u garuu nan dubbadha. Mootummaan waan kolfaa dalagaa jira. Siyaasaan waan Jawaar Siraaj dadhabeef nama maqaan abbaa Siraaj ta'e hunda jalaa herrega baankii ugguraa jira. Naannoo itti dhaladhe aanolee 8 keessatti maallaqa Jawaariin nagadaa jirtu jedhee nama hedduu saamsisaas jira. Maqaa kootiin uummata saamaa jiru. Kun akkamitti dhaabbata? Gaaffiidha. Furmaanni isaa dhaddacha kanarraa hin argamu. Dawaan tokkichi dhukkuba hundaaf hin ta'u. Dawaa manni murtii kun ajajus dhukkuba siyaasaa fayyisuu hin danda'u jedhe. Manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamaa ajjechaa abbootii amantii balaaleffate. Manni maree ibsa wiixata baaseen haleellaan masjiidaa fi ajjechaan abbootii amantaa Islaamaa akka dhaabbatu akkasumas mootummaan akka qoratuu fi warra yakkamtoota seeraan akka gaafatu gaafateera. Ibsa manni maree kun gaafa wiixataa baase kanarratti ajjechaa Hacaaluu booda badii lubbuu namaa fi qabeenya irratti mudateen hedduu isaan gaddisiisuu isaa ibsee garuu miidhaa qaqqabeen alatti taateewwan mudatan sana bifa gurmaa'ina qabu fakkaatu walitti bu'iinsa amantaa fakkeessuu fi hokkora dhalate sanaan ajandaa biraa uumuuf sochii taasifamu taajjabee jedheera. Yaaliin akkasii kun ammoo nagaa fi tasgabbii akkasumas aadaa uummanni wal kabajee waliin jiraachuu haala diiguu danda'uun duulli baname dhiibbaa uumaa jira jedhe. Haleellaa fi ajjechaan tibba kana masgiidota, imaamotaa fi hordoftoota irratti guyyootaa fi bakkeewwan adda addaatti raawwataman jedhes agarsiiftuu rakkoo kanaa ta'uu ibsuun gochicha balaaleffateera. Ibsa manni maree Islaamaa baaseen gochaawwan akkas ifatti raawwataman kun miidiyaa irratti gabaasuun balaaleffatamuu dhabuun isaanii immoo hibboodhaa jedheera. Qabeenyi albuuda Itoophiyaa 40 ol ta'an qoratamanii adda baafamaniiru jedhe ministeerri albuudaa fi boba'aa Itoophiyaa. Ibsa ministeerichi kaleessa baaseen dhimmi imaammata albuudaa danqaa itti ta'ee akka ture ibsuun dhiyeenyatti imaammata haaraa mana maree ministeerotaatti dhiyeessee akka raggaasisuu hime. Qabeenyaan albuudaa 40 ol ta'an hammi isaanii fi bakki isaanii addaan baafamuu hime. Qabeenyaan kunniin warqii, meetii fi boba'aan iddoo hedduutti argamuu jedhe. Namoota albuuda oomishanii fi hawaasa walitti hidhuun ni barbaachisa jedhan ministeerri albuudaa fi boba'aa Injiinar Taakkalaan Uumaa. Itoophiyaatti qorannoo sa'a 24 darbaniitiin namoonni 1472 dhibee COVID-19 qabamanii namoonni 14 ammoo lubbuun darbanii jiru. Oduun hagayya 25 bara 2020 qopheeffannee kana fakkaata ture waan waliin turtaniif galatooma.